Kuni GA Abbaa Gadaa biyya Jarman Euroopiyaa biyya Jarman magaalaa Berliin irraayi kun hiriira Oromoo isa guddicha tan magaalaa Berliinitti mana mootummaa fuulduratti kan ba'an egaa haala kanaan bahamee jira waan jiru asiif isiniifan gabaasaa isin uummata keessan biraan gahaadha. Konkolaataa kana fuuldura dura tan jirani poolisoonni konkolaataa gara konkolaataa shaniin gara fuulduraatiin nu ajjabanii too hidhannoo guutuudhaan nu ajjabanii deemuu san jecha rakkoon akka nun qonnamnee fi akka rakkoon tokko nun qonnamne uummanni dhaabbateetu akkanatti ilaala. Uummanni kun egaa cal jedheetinitti kun viidiyoo waraabatooyi kun footoo kaafateetoo egaa as keessatti maaltu mul'ata namoota Dr. Abiyyi waraanatti bobbaasetoo ajjeesee tan rukute tan madeesse kana suuraa akkasiitu mul'ata. Haacaalu suuraa Haacaalu Hundeessaa gubbaarratti mul'achaa jira. Egaa asii abbootiin gadaa ni jiru, kara kanaan abbootiin gadaa ni jiru, abbootiin amantaa haati siinqee ni jiru, sheekni ni jira, paastarri ni jira. Karaan kun naaf hin eeyyamamu waan ta'eef gara isaaniitti hiiquu hin danda'u. Ijoollee xixiqqoon ni jirti, haadholiin daa'ima qaban ni jiru, qarreen ni jiru, qeerroon ni jiru. Alaabaa Oromoo qabatanii too dhaadannoo qabatanii afaan adda addaatiin dhaadannoo qabatanii haala kanaani deemaa jiru. Daa'imti xixiqqoon illee dhaadannoo qabattee turti. Egaa haala kanaani hiriira nagaa bahaa jirra. Kuni GA Abbaa Gadaa magaala biyya Jarman magaala Berliini magaala Berliin irraayi suuraan Haacaaluu Hundeessaa jecha isaa Amaarri kaleessi diina keenya har'as diina keenya kan jedhu irratti barreeffameetoo jira. Haala kanaan egaa hiriira kana gochaa irraa daa'imtillee warri daa'ima qabanillee fidhatanii too dhufanii egaa tattaaffiin ta'aa jiru qabsoo kana fuulduratti tarkaanfachiisuudhaan tattaaffiin ta'aa jiru. Uummanni Oromoo biyya alaa jiru biyya Ameerikaa biyya Euroopiyaa UK Kanaadaa Awustiraaliyaa jiru dhugaa dubbachuu fi tattaaffii guddaa gochaa jiru. Sheer godhatoo wal biraan gahaadha. Kun GA Abbaa Gadaa Euroopiyaa biyya Jarman magaalaa Berliin irraayi hiriira hundarrattuu hirmaachatoo jirra. Kun marsaa jaffaadha. Egaa ammas tooftaa biraatiin itti deebina. Hiriirri kun akkanatti hin dhaabbatu. Haala kanaani poolisiin duraaf duuban nu ajjabeetoo jira. Haala kanaan eegumsa keenya nageenya keenyaaf malee wanta biraatiif miti akka rakkoon nun qonnamne jedhaniiti. Kanaaf fakkeenyaaf poolisiin hidhannoo guutuudhaan dhaallukaan deemaniitu jira. Tan konkolaataa torbaan fuuldura kana konkolaataa torba gara 8tti asiinis bukkee kanarraan illee eegumsa gochaa jiru. Egaa haala kanaan deemaa jirra. Haala kanaan hiriira keenya sagalee keenya addunyaatti dhageessisaa jirra. Uummatni Oromoo hanga bilisa ba'utti wanti kun itti fufaa. Sheer godhaatoo wal biraan ga'a. Okay, kun GA Abbaa Gadaatti akkuma kana dura isinitti hime GA Abbaa Gadaatti biyya Jarman magaalaa Frankfurt dhiifama magaalaa Berliin yeroo baay'ee Frankfurt wannan deemufan Frankfurt maqaa dha'ee dhiifama. Egaa feesbuukii hiriyaa kiyyatti fayyadamaa jira. Feesbuukiin kiyya naafanyaadhaan irratti cufamee jira waan baay'ee irratti waan hojjedhuuf yeroo ammaa kana akkuma argaa jirtan harreen abbootiin gadaa abbootiin amantii hunduu
haadholiin joornaalistoonni daa'imti xixiqqoon akkuma jiraniin dhaadannoo qabachuudhaan haala kanaan bareedaniitoo deemaa jiru. Egaa akkana viidiyoo kana sheer walii godhaa ta'u wal biraan gahaadha. Anis asirratti Baqqalaa Garbaatii suuraa Jawaar Mohammad tisheertii biyyarraa hin qaba. Haala kanaan hunduu tisheertii isaatirratti waan adda addaa hojjesiifatee suuraawwan gootota keenyaa hojjesiifatee haala kanaan deemaa jiru. Egaa dhugaa dubbachuu fi naamusni Oromoo baay'ee nama gammachiisaa rakkoon tokko osoo hin uumamin asirratti naaftanyyoonni guyyaa hiriira ba'anii akka uummata Oromoo kanatti naamusa hin qabanii hooggansa hin qabanii yeroo baay'ee yaada adda addaa walitti kaasanii karaa gubbaarratti wal lolu kana saalfachuudhaan naaftanyyoonni hiriira hin ba'an yeroo ammaa kanatti hiriira hin ba'an maaliif yaadni isaanii tokko miti karoora hin qaban uummanni Oromoo haala kanaan bareedeetoo deemaa jira. Osoo natin jaarsis abbootiin amantaas osoo natin haala kanaan bareedeetoo deemaa jira. Egaa kana wanneen ani isinii gabaasaa jiru fuuldurattis isiniifan gabaasaa ammas waan irra geenye isiniifan gabaasaa sheer godhaa ta'u wal biraan gahaa. Warri seenuu fi naaf ergaa hirtanii seenuu hin dandeessanii komentii irratti barreessaa yaada keessan malee liivii kuni hiriira irraa waan ta'eef seentaniitoo yookaan yaada kennachuu hin dandeessanii. Warri bilbiltanis hin bilbilinaadha liivii gubbaarra waan jiruufi abbaani feesbuukii kana hiriyaa kiyyaa feesbuukiin kiyya wanna cufameef tan isaatitti fayyadamaa jira jechaadha. Stop killing our women. Stop raping our women. Ethiopia government is a killer. Ethiopia government is a fascist. Ethiopia government is a mafia. Ethiopia government is a terrorist. Abiy Ahmed is a terrorist. Ethiopia is a mafia. Video kabar, border, taraga video. Mana Iran? Wo don't get it, okay? Kan kod. Ani fatti barbaadanatti fakkaate biratti kanaafan dige fatti waan barbaade miidiyaadhaaf nan no anachaan laali dura akka achitti kana mana sudah jadi oke gitu ya gitu dem atau jadi oke kana baka akhirnya yo video kana ikan yo sudah ada nih wan gitu takut
hojjateefi miti hojjateefi Lives matter. Bilchigna out of Oromia. Bilchigna out of Oromia. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no democracy. No justice, no democracy. No justice, no democracy. egaa akka argitaa jirtanitti konkolaataa gubbaa irrattis daa'imatu jira. Egaa asis daa'imatu jira gaariidhaan dhiibaa jiru. Kana jechuun ijoollee isaanii sabboonummaa barsiisuu jechaadha. Qabsoo Oromoo barsiisuu jechaadha. Eenyummaa isaanii barsiisuu jechaadha. Kanaafuu Oromoon gara fuulduraattis eenyummaa ofii ijoollee ofii barsiisuu duubatti jechuu hin qabu. Egaa daa'imti aadaa uummata Oromoo uffataniitoo uffata aadaa uffataniitoo daa'imti xixiqqooni. Kana jechuun maatiin hangam aga sabboonaa ta'an mul'isaa jechaadha. Kuni Oromoo sadarkaa inni irra gahe naaftanyaanis hubachuu hin dandeenye. Mootummaan tortoraa dooktoraa biyyi sunillee hubachuu hin dandeenye. Egaa haga naaftanyaa awwaallutti ajjeesneeta awwaallutti sirna naaftanyaa nama osoo hin taane sirna naaftanyaa san aga ajjeesnee awwaallutti qabsoon keenya itti fufaa jechaadha. Ammas fuuldurattis itti fufaa. Amma yoo xiqqaate dura mana mootummaa biyya kanaa fuulduratti walitti qabamne san booda gara imbaasii Itoophiyaa deemna. Osoo gara san hin deeminiin dura bakka miidiyaa biyya kanaa dhaqneetoo balbala isaanii duratti sagalee keenya dhageessisnee jirra. Itoophiyaa imbaasii fuulduratti akka dhufaniitoo sagalee keenya nurraa fudhatanii waadaa nuu seenanii jiru. Egaa haala kanaan itti jirra jechaadha. Qabsoon keenya itti wantan agammas isiniif gabaasee argitanii jirtu. Wanti addaa yoo jiraates isiniif gabaasnaa. Daandiin hundi cufamee jira. Yoo argitanii akkuma jiranii poolisiidha fuuldura kana. Bukkee kanarraanis eegumsatu jira. Special forceidha kunniin. Poolisa magaalaa osoo hin taane special forceidha. Duubarraanillee akkasumatti konkolaataa baay'eetu jira. Fakkeenyaaf gara kana goree waan isinitti agarsiisu konkolaataan jiru konkolaataa poolisiitii eegumsa cimaa nu gochuudhaan konkolaataan kana hundatu jira duubarraa bakka ibsaanii ifusanii haala kanaan egaa waan danda'amu hunda gochaa jirra. Kanuma ka Oromoo kanuma isiniif gabaasufanii FB obboleessa kiyyaa yookaan hiriyaa kiyyaatiin seene galatoomadha. Gara fuulduraattis waan jiru immoo isiniifan gabaasa agasanitti galatooma nagaa.